nagarra caalu nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti dabalee daddabalee isiniidhaaf habayyatu hordoftoota qiddisti yuutiib jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessaniidhaaf akkam jirtu nagaa keessanii inni madda nagaa burqaa nagaa keenyaa ta'e gooftaan haa eebbifamu isiniin jechuun jaaladha. Tolegaa maatii koo ayyaanni gannaa dhufee jira guyyaan dhalachuu gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoos akkasumallee baga geessan baga geenye eegamnee tifkamnee isiniin jechuun jaaladha. Diinonni keenya osuma arganii isiniin jechuun jaaladha. Akkasumallee warra rakkina keessa jiran waaqayyoon isaan haa yaadatu. Warrallee guyyaa kana arguudhaaf osoo dheebuu qabanu guyyittii kana dhabanii addunyaa kanarraa adeeman waaqayyoo lubbuu isaanii jannatatti nuuf haa yaadatu isiniin jechuun jaaladha. Har'a jechuudha gabaa deemuufan jira, gabaa deemuudhaaf hin jira. Hiriyaan koo tokko Suutumee kan jedhamtu nagaadeedha. Shunkurtii nagaddii, dinnicha nagaddii, unqulaalii nagaddii, sooftii nagaddii, akkasumallee kinoo isaan kana hunduma nagaddii. Ani immoo saampeellii koo kana akkasittiidhaan qabadheen gara gabaa kootti suqi jedha jechuudha. Wantoota tokko tokko naan bitaa jechuudha. Walumaan deemnaa siniin jedha, kottaa waliin deemna. Egaa gabaan lafti ayyaanadha. Lafti ayyaana waan ta'eef lafa ayyaanaa taa'uu hin danda'amu. Deemna gara gabaa dhaquudhaaf jechuudha. Kottaa. Suutumee Ogeddoo nagaan siif haa ta'u. Ameen ameen. Suutumee koo siif haa ta'u. Akkamii gabaan maal keessa jira Suutumee koo? Egaa ayyaanni gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoos dhufee jira. Egaa inni nu dhalatee siin jedhaa. Nyaanni dhunneedhaaf illee osoo hin taane egaa jira mitiiree kanumaadhaaf jedheen gabaa kana dhufee. Shunkurtiin meeqa? Shunkurtiin kiddoo hin dabale meeqa? Kiiloon birrii 50. Maali? Gabaadhuma kana kaa garuu gabaadhuma wanni dhuma kana kaa kana malaaleetti natti fakkaatee hin dabale siin jedha. Kanadha kaa. Tole baqqamee indaanqos ganaa nan bitaa. Unqulaalii kanallee nan bitaa. Akkasuma dinnichi kunillee na barbaachisa. Sooftiin kunillee na barbaachisa. Timaatimiinis na barbaachisa. Kaarotiin kunillee na barbaachisa. Lafti ayyaana waggaadha. Sanas ta'ee kana manni ofii yoo guutuu ta'e namatti tola. Namni immoo waanuma qabuudhaan kan mana isaa guuttatu. Egaa siin jedha. Indaanqoon iyyuu beektaa birrii 1,000 galteetti. Qiddoo jireenyi bara kanaa moo jireenyi biyya kanaa? Jireenyi bara kanaa mataa namarraa buusaa innaa bara abbootii keenyaa. Kiiloon tokko sumunii tokko maaliif akka ta'e beektaa? Qiddoo koo waaqa galateeffatu turan, tamasgeen jedhu turan. Dhaloonni bara kanaa tamasgeeniin beeku. Yoo bara darbees jireenyi widdiidha, bara taanus jireenyi widdiidha. Siyaa galatu hin beeku, afaansa keessaa galanni hin ba'u. Kanumaaf hojiinuma keenya natti fakkaata kan nu miisisaa jiru yaa qiddiyyee koo. Suutumee koo anaa sitti naa dabalmee as keessa naa buusana. Beektaa saambiliin kun iyyuu kan akka kootii ture jechuudha. El argitee miini durii jechuudha. Kin akkatti hin jabaata. Suutumee argite hin banamuyyuu nama lama bana. Sirumsaa nama lama malee hin jedhu. Aditti naanaqi lafti ayyaana waggaadha. Siyaa galatu. Ulfaadhu. Inni bara naan nageesse bara gareenis nageessa.
lammii koo addunyaa mararra jiran nagaan haalaadhuuf fayyaan haalaadhuuf diinni isaan hin argi kan isaan barbaadu kan isaan qabuu barbaadu kan eebba isaanii qabuu barbaadu humna maqaa keetiin isaan irraa galabbatamu baraa baratti haa darban haa eebbifaman kinoo qidhooko sasi kaayera yesh tinaanaqinaan barbaada sin jechuun jaaladha masaayyoo kana qophaatti feestaalee keessa naa kaa'e kun kiiloo meeqa ta'a? mana guddachuun akkamatti kiiloo meeqa ta'a be? Kan warra faranjootaa sana ta'uu hin jedhu kiiloo 2 ta'a. Hingaa baqa kiiloo 2 hingaa hamattuun dabalamu waan ta'eefi kaarotiin kun kiiloo meeqa? Kiiloo 2nis Kulaalii kanaa meeqan isaan 12 ta'a 12 Daakun atintiin shi meeqa 12 miti? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hingaa baqa kana feestaalii walitti naanaqii yookiin immoo kana keessaa fudhadhuutti akkasumatti kaartoon isa wajjin naa kenni kiiloo meeqa suutuun birrii 60 hin barbaadu yoo dhiisee ayyaana waliin bitadha birrii 60 buna xiqqoo ishee bitachuu naa wayya Indaanqoon omeerremoo indaanqoon lukkuudha sana meerree seerti obboleetti lukkuun meeqaa? 1,200 maali maa akkatti hin dabalee yeroodhuma isaatii kan nuti maal goona ree akkasumatti finname maamee bu'aan qabu yeroodhuma isaatii 1,200 akkamii maaluma faayidaan isaa nama tokkoyyuu gaa nama tokkoyyuu meen ga'u maaliin gaa shunkurtiitti naxxa shunkurtii kiiloo 10 shakkee gooteetti burtee saa booddee baqa wanti biraa maaltu jira akkasuma kaayee akkuma isaatti bulu wanti godhaan hin jiru kumaan hin ta'u hin ta'u kumaan hin finne iyyuu ani meeqaan fidderee 1,100 naaf fide eshi baqa 1,150 ayyee esh galatoom ayyee baqa kun doolaaraadha jechuudha sinjijjiiraatii adda hiraadha sinjijjiiraatii adda hiraadha sinin jedha egaa baay'een sin jaaladha baay'een sin kabajaa ayyaanni kan badhaadhinaa kan jaalalaa kan tokkummaa kan eebbaa warra biyya alaa keessa jirtaniif kan badhaadhinaa kan jaalalaa kan hundumaatti argattan siniidhaaf haa ta'u barrichi siniif bara haaraadha siniin jedha ija fuuraa keessan gurra fuuraa keessan jireenyi keessan haaraa siniin jedha eebbifama Tolega hordoftoota Qiddist YouTube ala kanadhaan gabaana gadee jira jechuudha gabaana gadee jira kinoo gabaana gadee jira se agalatu siniin jechuun jaaladha kanadha gabaa hala kanadhaan nagadee jira akkasumallee asii kinoo bishaan bitee jira bishaan hin barbaachisaa farsummoo hinnan jechuudha kanuman gixximinti godhee hoola siniin jira eebbifama shalom ayyaana gaarii